Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Awwal Kadir App hundi keessan jirra jirtuu fayyaa keessanii naguma akkam baga nagaan jiraattan yoo nageessan isin jira. Egaa illee gosa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis maal jettanii namoonni gara fuulduraatiif koompitara bitachuu yaada qabdan jechuudha. Osoo koompitara bitatiniin haala teessuma haala sitingii koompitaraa silkuma keessan irratti karaa isin ittiin bartan isin agarsiisa jechuudha. Silkuma keessan gara koompitaraatti isiniif jijjiirameenaan gaafa koompitaraa bitattanu bakka osoo waa tokko isin rakkisiin jechuudha. Koompitaratti fayyadamuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf namoonni hedduudha kan koompitara bitatanii kaanii aappiidhuma karaa gara ittiin gabbuufatan wallaalanii qabatanii ta'an baay'eedha. Sana jechuudha silkii keessanumaan osoo koompitara bitatanii silkii keessatti bartanii gaafa koompitara bitattanu jechuudha. Osoo waa tokko isin rakkisiniin itti fayyadamuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf koompitara kana jechuudha. Kunoo koompitara kana haala teessuma isaa kana ni argitan jedhee yaada. Kunoo waa tokko jechuudha osoo garaagarummaa tokko hin fidiniin jechuudha. Osoo garaagarummaa tokko isin agarsiisiin kunoo haala kana kunoo waa hundaa jechuudha. Haala sitingii isaas teessuma sitingii isaa hunda jechuudha. Silkiin keessan kunoo haala kanarratti deebi'ee jennaan haala kanarratti deebi'ee jennaan karaa isin bartanu jechuudha. Silkuma keessan irraan bartanee gaafa bitattanu wanna tokko isin rakkisu jechuudha. Sana dura garuu barnoota keenya irraatiin dura YouTube chaanaalii kiyya warri subscribe hin godhiniin akka app jettanis haala kanaan seentanii sana booda subscribe gootanii mallattoo alaarmii dhuftus cuqaasuu hin dagatinaan isin jedha. Gara barnoota keenya irraatti dabarfanna. Egaa waa'ee appii sanaan dura tuuttiin seeniniin namoonni Play Store isiniin dalagne jechuudha. Settingii keessan seentanii namoota baay'eetu yaada kaasaara waa'ee kanarratti. Apps jedhu kana seentan jechuudha. Sana booda application manager jechuudha bakka walitti qaba appii Play Store barbaaddanii wagga Play Store barbaaddanii haala kanaan seentanii jechuudha. Play Store keessa seentanii storage jedhu kana seentanii jechuudha. Clear data jedhu kana si'a tokkoof delete gootan jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Wagga delete gootanii amma delete erga gootanii booda storage kana jechuudha gad dabarfattanii permission isaa kana yoo inni isin jalaa cufame jechuudha waan cufame kana on gootan jechuudha. Amma deebitanii gara Play Store keessanii dhuftan jechuudha. Gara Play Store keessanii dhuftanii sarara sadii kana ni argitu kana si'a tokko cuqaastanii achi booda setting kayetti kana cuqaastan jechuudha. Sana booda auto update app jedhe kana seentanii kan itti fayyadamtanu irra gootan jechuudha. Yoo Wi-Fi fayyadamtan ta'e yoo network fayyadamtan ta'e kan itti fayyadamtanurra keessanii ka tokkoffaa over any network isarra yoo buuftanis baay'ee gaariidha. Kan itti fayyadamtanurra buuftan maayifu yoo Wi-Fi ta'e kan Wi-Fi irra buuftan jechuudha. Sana booda isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Inni kan biraan ammoo barnoonni keenya irraa jechuudha. Appii kana buufattan jechuudha. Bakka kanarratti jechuudha computer launcher window jettaniiti kan isin barreessitanu. Computer launcher window. Kunoo haala kanaan barreessitanii computer launcher jettaniitu barreessitanii naan inni isiniif baasa. Kanaan ala immoo yookaaniin bakka rikoordii kana ni argitan jedhee yaada. Rikoordii kana akkana qabdanii computer launcher window jettaniin qad godhee isinii baasa. Amma waan iskiriinaa waraabaruuf kan kiyya garuu naa waraabuu hin danda'u. Kunoo isa kana buufattan jechuudha. Egaa wagga buufattan appii kana kunoo isa kana ni seentan jechuudha. Tokkichuma qofa seentanii naan itti isiniif jijjiira jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Egaan waggaan akkanatti isinii jijjiire kunoo bakka amma dhumate jechuudha. Silkiin keessan haala koompitaraati jechuudha. Wanni tokko ittiin beektan jechuudha silkii keessan kan duraan irraa jijjiirame settingiin isaa walaamay faayilii guutuun isaa jechuudha. Jalqaba irratti gubbaa kanarraa kaasanii isin agarsiisuu jalqaba gubbaan kun jechuudha my faayilii isin geessa. Kunoo haala kanaan wagga rukuttanii allow isin gaafata. Allow gootanii asirratti maqaa barreeffattan immoo barbaaddanii fakkeenyaaf awwal ganyere kunoo haala kanaan namni koompitara argitanii beektanu kunoo haala kanaan faayil manaajeriin keessan kunoo haala kanaan waa tokko kan koompitara jijjiirama tokko kan hin qabne jechuudha. Haala kanaan kunoo kooppii kaati peestii dileetii rineemii
guutuu kan kompiitaraa jechuudha. Haala kanatti isinii baasa. Silkuma keessan kompiitara jijjiira jechuudha. Ilaa kunoo alan immoo bakka gara gadiyaan akkuma kompiitaraa jechuudha. Yeroo iddoo arguttane kunoo haala kanaan haaluma kompiitaraadha. Aappii isin qabduun haala kanaan yoo barbaaddan asirratti baafattanii wiindoo 10 isinii godhe jechuudha. Settingiin isaas akkuma kan kompiitaraa kunoo bakka kanarratti argama jechuudha. Kunoo bakka kanarratti waan isin ajaa'ibu settingiin isin erga silaa argitan jechuudha. Kun guutuu isaa waliin beektan jechuudha. Hambaa kan kompiitaraati. Adda ta'eera jechuudha. Silkumti keessan isin hirkaa bada jechuudha. Adda ta'eera. Suuta laaltanii waan isaa bartan jechuudha. Itti deebinee ammas bakkuma kanatti yoo deebine kunoo bakka cufanuun jechuudha. Akka kompiitara bakka kompiitara cufanuun kunoo do you want to close the launcher jedhee isin kaataa yoo isin okkee gootan isiniif cufa jechuudha. Kunoo bakkuma kan kompiitaraati jechuudha. Itti aansuudhaan immoo bakka sooftiweerii kompiitaraa jechuudha. Kiroomii isinii fida. Kun haaluma kanaan jechuudha. Kiroomii isinii fida. Itti aansuudhaan immoo as jalatti as xaneetuma akkuma kan kompiitaraa jechuudha. Tuqaa mallattoo xanee kunoo haala niitoorkii, waayifaayi, biluutoozii bakka sagalee ittiin ol qabdan jechuudha. Saawundii guutuu isaa akkanatti isinii baasa. Waan nama ajaa'ibu. Innaa haala kana jechuudha. Akkuma kan kompiitaraa kunoo kan diileet godhullee kunoo bakka kana asirratti argama. Kunoo waan barbaaddan kan yuutuubii kunoo akkuma kan kompiitaraa yuutuubiin bakka kanatti ol ba'a. Asiis asumatti ol ba'ee isin jedha. Egaa waan isin ajaa'ibu kunoo mallattoo kompiitaraallee asirratti this piece jedhee asirratti baaseetiin jira jechuudha. Kunoo meemoorii keessan isin geessa. Kunoo haala kanaan gaafa kana bartan jechuudha. Kunoo haala kanaan kompiitarri moolaa bakka kanarratti suuraa kompiitaroota adda addaatti kan inni fidu. Egaa kana fakkaatan isiniin jedha. Irraa baafachuudhaaf immoo irraan bahu kunoo fakkeenyaaf irraan bahu aappii sanatti illee yoo galtane fakkeenyaaf yoo dhanne aappii sanatti galle jechuudha. Ittuma isin galcha malee keessaan bahu jechuudha. Kunoo asirratti argamti. Yoo itti galtanii akkuma kana bakka irraa baafatan hin argamu jechuudha. Kunoo haala kanaan xaxxaneetii aappii sana harkaan qabdan akkan harkaan qabdan kabajamtoota jaallatamtoota keenya yoo irraa baafachuu barbaaddan akkan harkaan qabdan hoggaa akkanatti qabdan barreeffama gara jallaa kanarratti argamu kana jechuudha. Si'a tokkoof akkana cuqaastanii isinii galuu qabu. Sana booda settingii isin geessaa. Gaafa inni settingii isin geesse storage ka jedhe kana jechuudha. Settingii keessaa xaxxaneetiin daataa clear daataa kan yeroo kana akkanatti gootan jechuudha. Booda delete akkanatti gootan jechuudha. Kunoo amma silkiin keessan deebi'eera. Waa tokko settingiin keessan silaa akkuma silaatti akkuma keessaniitti jira jechuudha. Inni silaa akka haala kompiitaraatti jijjiirame haala kanatti isiniif deebi'e jechuudha. Innaa barnoonni har'aa kana fakkaata. Ni jaallattan jedheen abdadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.